dalila gara kobore siti karutuma sifakate kullu gara kobore siti تزغباتا والله فدا تزغباتا تايد بس ايه هنا دول Basi kopani akka borichaaf akka dhiyaatan gaaffiin dhiyaateera. Namoota hojii irra jiranii fi miindaan kaffalamuuf beekuuf akka tolu heerooliin miidhanoota jiran dhabamsiisee yookiin hir'isee paartii uummata Oromoo fi uummata biyya kanaaf abdii akka ta'u diitii alaatiin ilaalamuu akka qabu seerri filannoo isaas akkuma olitti eerame koreen kun sanadu.